Akkam jira jirtu nagaa fayyaadha. Ana Meesar Supplementary Dr. Meesar Supplementary Clinical. Kabajamtoota kiyya hordoftoota qaqqaalii kanneen online fayyadamtan mana teessanii manuma keessan keessatti dhibee kamirraa odoo dawaa ala baatanii hin barbaanne akaakiltuma mana keessaatiin naachuraali mana keessaatanuma tajaajila jireenya keenyaatiif fayyadamaa jirru akkaataa isin itti nuuf dawaa taate san wal barsiisuu irratti argamna. Dawaa mana keessa jiruun if wallaanuu jetti mata dureen keenya. Kanaafuu dawaa mana keessa jiruun hoggaa if wallaanuu waan silaa mana keessa jiraatan tamii fi tam akka maaliif akkamii fi akkamii gooneeti akkamii walitti goonee nuuf dawaa ta'a jenneeti wal barsiifnaa jechuudha. Kanaaf arra darsiin teenya haaraya namoota dhibee kana rakkatan hundinuu formaatanii argatanii jechuudha manuma isaanii keessa. Maal jetti fincaan nama gubu nama fincaan silsil isa godhu nama fincaan isa gubu akka cobxoon itti jirtu itti fakkaatee isa dararaa jiru fincaan isa gubuun dararte manuma isaa taa'ee akka irraa fayyadamu jechuudha. Fincaan itti rakkatee fincaan itti ulfaate hundinuu gubaa fi oowwaa fi laalaa itti jabaatte hundinuu har'a viidiyoon kun kan keetii dhageeffadhu akka gaariitti. Dhageeffadhu ilaa xumuratti akka gaarii dhageeffadhuuti irraa fayyadamis hin jenna. Meesar Supplementary Clinical tajaajila wallaansa idinee asumaanuu isin beeksifna tajaajila nuti wallaannu haala dhibee nuti akkaataa itti wallaannu isin beeksifna. Meesar Supplementary Clinical tajaajila dhibee wallaansa waliigalaa hedduu kannuu irratti kan argamu. Iddoon kilinika isaa Itoophiyaa keessaa Harar Nookitti argama. Kanaaf zaataan namoota biyya jirtanii fi biyya alaa jirtan hundinuu warra biyya keessa jiruun haala dhibee armaan gadii kana warra rakkatan hundaaf himtanii information kan nuuf dandeessanii. Meesar Supplementary Clinical tajaajila wallaansaa aadaa bifa ammayyaa ta'een dhibee hedduudhaaf yeroo dheeraaf tajaajila kannaa kan ture keessattuu baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi laalaan maletti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Baasuuriin godhachuu deema boqonnaan barbaada wanni jaamu jiru jechuudha. Daqiiquma 30tti baqa isaa fi laalaan maletti maddaa takka malee irraa ba'a. Akkasitti eegas booda sa'a 72 bicha waan nyaachuu qabu waan nyaachuu hin qabne adda baafnaaf ichi booda nagayaan jireenya isaatti fufaa jechuudha. Haalatti deebiinsa hin qabneen jechuudha. Kanaaf tajaajilli nuti kenninu kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Asumaanuu isin affeerree tajaajilli nuti kenninu baasuur kintaarot dhibee asmii dhibee saayinasii dhibee gogaa mara gadaamisaa laamshawuu rakkina kalee coobxoo gaggabdoo ilmoo dhabuu goflaa kaansarii gaastirik maraatuu dhibee tiruu hadhooytuu kalladoo kana malees dhukkuboota hedduuf tajaajila wallaansa qulqullii ni kennina. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Teessoon keenya Harar Nook gubbaatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 920 68 83 83 akkasuma Duwwaa 9 87 87 23 30 irratti kallattiin dawwaltanii nu argachuu dandeessu. Haala dhibee kamirraa'u nu gaafachuu dandeessanii. Akkasuma yoo dawaan asirratti nuti mana keessan keessa teessanii if wallaantaniin kan isin barsiifnu kunillee isin dhibuteellee dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan isinin jaa warra alaatiif warra keessaa hundinuu akkasii yaada qabdanii fi gaafii qabdan nuuf dhiyeessaa nu barreessaa nuuf dawwalaa isinin jenna. Galatooma. ለሁለተኛ ቋንቋ afaan lamaan kan nagaa karaa afaan Amaaraatti dabarra. Meesar Supplementary Clinical Meesar Traditional Medicine Center Dugala Meesar Traditional Medicine Center ለረጅም ጊዜ የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ሲሆን በተለይ የኪንታሮት በሽታ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያለ ስቃይ ያለ ህመም የሌለ ከበሽታው ነፃ እናደርጋለን። የምንሰጠን አገልግሎት የኪንታሮት በሽታ የሚጥል በሽታ ሳይነስ እና አስሚ በሽታ የነርቭ በሽታ ለነቀርሳ በሽታ የሆድ ድርቀት የቆዳ በሽታ የብርድ በሽታ የጨጓራ ህመም የደም ግፊት የልብ ህመም የጉበት በሽታ የአእምሮ ችግር የወሲብ ድክመት የማህፀን ችግር አባላዘር በሽታ የኩላሊት ችግር እንዲሁም ሌሎችም በርካታ በሽታዎች
ጥራት ያለው ሕክምና አገልግሎት እንሰጣለን። አድራሻችን ሐረር ኖክ ይገኛለን። ለበለጠ መረጃ 0920 68 83 83 83 ይደውሉ። 0920 68 83 83 ይደውሉ። 0920 87 0987 87 23 30 ይደውሉ። እዚህ ስልክ እዚህ ላይ ያለው ለመደወል ትችላላችሁ። ማንኛውም ጥያቄ ደውሎ ማግኘት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። akkasumatti gaa karaa barumsa keenya dabarraa eegee beeksisa keenya isiniif ibsine booda namni fincaan gubu namni fincaan isaa waggaarraa ba'u isa laaleessu karraan baane katti ciccitu karakkisu jiru haala dhibbee fincaaniitti waa wal qabatu har'a dawaa manuma kan kee keessaa akkaataa itti fayyadamtu kunoo kaanuma mana keessa si jiru akka dawaatti dawaa mana kan kee keessa akka sibira jiru barii jechuudha. Akkasitti waan si dhibbee dabaltee gaafachuu dandeessa. Kanaaf inni tokkoffaan halut tuffaa jedhaniin fincaan nama gubu fincaan nama laaleessu kan namarraa dhabu halut tuffaa jedhaniin. Halut tuffaa kana fuuteetuma isa maankaa lama fuutee bishaan kubbaayyaa tokko fuutee maankaa lamaan kaltuffaa kana bishaan kubbaayyaa tokkochaa saniin nayixee achii booda deemaa maankaa tokkotti godhattee mi'eeffatteeni jechuudha. Achii booda na xuuxxoo adda murtee gimmaasha isii adda murtee san akkasitti itti cuunfitaa jechuudha. Itti cuunfitee bakka walii garagalfattee dhuydaa jechuudha. Bishaan kana bishaan kubbaayyaa tokkochaa kaltuffaa fi xuuxxoo fi deema qabu kana jechuudha. Akkasitti ganamaa fi galgala fudhataa jechuudha. Ganamaa fi galgala jechuudha. Haayi walii sirraa dhaabbataa jechuudha. Fincaansi gubuun. Dawaan lammaffaadhaa biqdanus jaaniin. Biqdanus jaaniin mukumaa akka bareeduminaatti mooraa gibbii keessatti illee ni guddisanii isa ni jira. Kanaaf gaa yoonii fi mana keessaa dhabdanis iddoo saayidaleetti taqliidiyyaa dhayitanii gaafachuu dandeessanii. Iddoo faarmaasii Habashaa argachuu dandeessanii achi. Akkasitti biqdanus kana fuutaniituma maankaa tokko irraa isaa eegee urreessitanii booda maankaa tokko irraa isaa fuutanii akkasitti bishaaniin kubbaayyaa tokko naqxanii waliin danfistanii hanga daqiiqaa 10 takkaa fi hanga daqiiqaa 5 danfistanii achi booda jalaa mirtanii dhuydanii jechuudha. Ganamaa fi galgala dhuydaa jechuudha. Akkasumatti sirraa dhaabaa jechuudha. Gubaa fincaaneetii fi haala cabxoo wajjin wal qabatu hundaa'u. Inni sadaffaan dawaan sadaffaa gaa dawaan sadaffaadhaa kanuma mana keessa nu jiru kanuma mana keessa irraa fayyadamuu dandeenyu haba sooddaa fi deema. Haba sooddaa rubbuu takka fuutee urreessitee akkasitti deema kiiloo takkatti deema xaliila kiiloo takka naqattaa jechuudha. Wali garagalchiteeti nyaata waajibaa kan kee hunda booda fudhataa jechuudha. Faxara eega nyaattee booda maankaa lama fudhataa. Laaqana eega nyaattee booda maankaa lama fudhataa. Hiraata eega nyaattee booda maankaa lama fudhataa jechuudha. Namni cabxoodhaan rakkatee namni akkasuma fincaan isa gubuudhaa fi qaamni fincaan isaa isa bilbiluuf ilaalachuu qabu. Kun adeemsuma kanaan fayyadamtee irraa fayyuu dandeessaa jechuudha. Akkasumatti dawaa sadaffaa isa kana hanga dhibeen sun sirraa dhaabbattutti fayyadamtaa jechuudha. Kuni irra mirxii dhibdee biraa taatii ifitti hin beeknee si keessaa dhabamu godhaa jechuudha. Akkasitti dandeettii qaamni kan kee dhukkuba ofirraa ittisuu si kannaa jechuudha. Deemaa obbosuudhaan kana fayyadamu. Akkasitti inni afuraffaa gubaa fincaaniitiif waan rakkina fincaaniitti wajjin wal qabatuun furuudhaaf waanuma si bira jiru tanuma yeroo hunda fayyadamtu. Maal yoo ta'e bishaan obboleessa kee waan bishaan keessa dhaabbatee dheebotaa jiran waanuma nu bira jirurraa isii fayyadamuu akka itti fayyadamnu wallaalee karaa biraa dawaa barbaadaa jira jechuudha. Kanaaf jecha namni fincaan isa didduu jiru fincaan isa rakkisaa jiru kan isa laaleessu birbiri jiru kan isa gubu wanni inni godhuu qabu bishaan litira 3 guyyaa tokkotti bishaan litira 3 fixu qaba jechuudha. Daarul yoom jechuun sa'aatii 24 keessatti bishaan litira 3 bakka dhuguu qabanne. Dandee guyyaatti litira 3 saawura lama raawura lama iddatti litira 3 xumurus
bakka isaaf dawaa ta'e jechuudha. Yoo danda'e sa'aatii 20 harka ishee fixuu dandeessu akkasitti waliigalatti bishaan liitira 3 itti affachuu qabdaati. Dhuguu bishaan akkaan akkasitti inni shanaffaa zabadatul halib beektu aannan dhadhaan keessaa ba'e ta'uu dhadhaa ta'uu achuutu inni ittiin harkatti raarsiiftaa jechuudha. Dhadhaa kubbaayee tokko fuuteetuma dhadhaa aannanii addaan osoo kubbaayee tokko fuuteetu akkasitti dhadhaa kubbaayee tokko eegee fuutee booda dabarraa shanaffaa kubbaayee tokko fuutee fulfululas wajjaanii jira barbaree gurraatti tayyamtu kan jira bakka naa sanigaa mana wallaansaa faarmaasii wallaansaa aadaatti gurguran dawaa aadaatti gurguran achi jira fulfululas wajjetteetuma bitata fulfululas aswad san dhadhaa kubbaayee tokkichaa kana keessa guuta achii booda na kammona hurreesteeti kammonas amma tokkotti guuta qiyaasaan jechuu bakka mankaa tokko ta'uu mankaa lamatti xiqqaa ta'uu akkasi qiyaasaan itti guutaa jechuudha. Achii booda bakka walitti garagalchiteeti keeysee achii booda fuutee ganamaa fi galgala guyyatti marraa 3 fudhattaa jechuudha. Akkasitti bishaan wanna kubbaayee tokko dhadhaa kubbaayee tokkoo fi fulfulul aswadii fi kammoona waliin laaqqattee kaattee erga keessa baasan hojii mankaa tokko akkasitti irraa fudhattaa jechuudha. Guyyatti marraa 3 fudhattaa bakka haayi sirraa ta'a jechuudha. Yookaan kaanis aannan itittuu jechuudha dhadhaan irraa ba'e aannan dhadhaan irraa ba'e itittuu takkaa'uu urgoo keessattis fulfulul aswadii fi kammoona kana itti naqattee walii garagalfattee dhuguu dandeessaa jechuudha. Namaa fi galgala keessa fudhachuu dandeessaa jechuudha. Aannan urgoo keessatti takkaa'uu aannan itittuu keessatti dhadhaan irraa ba'e jechuudha. Dhadhaa harkatti taanaan gaa milkooytee akkasitti gaa adeemsa kanaan fayyadamtanii kunoo gaa dawaalee 5 isin barsiifna kana akka gaariitti irraa fayyadamtanii namootan haala rakkina fincaanii isa gubuudhaaf marree wal qabatu hundaanuu irraa walabatee coqxoo fi kana wal qabatu hundaanuu irraa walabatee jeettiin abdii qaba. Manuma keessan keessa teessanii akka fayyadamtan meesara supplementarii kiliinikaaliin gaa tajaajila wallaansa idilee kiliinikni keenya bikkatti argamu Harar Itoophiyaa keessaa Harar Nook bikka jedhamutti argama. Akkasitti zaataanii dhuftanii irraa fayyadamuu dandeessanii namootaan ala jirtan ammoo warrootan fira keessanii kan ala dhibee armaan olii dubbisna kan rakkachaa jiran erguu fi dandeessanii bilbilli keenyaas kunoo asirra jira kanuma asirra gartan kana adiraashaan keenya hundinuu bakka dawwaltanii kallattiidhaan gaaffii isin dibdee fi yaada qabdan nuuf dawwalaa nuuf barreessaa isinin jenna hedduu takkaan isin galatoomfadhaa hamilee fi tattaaffii fi yaada isin qabdan irra dhaabbanneeti waan jira investi godhaa jirra gama keessanii akkasitti waa takka wanni biraa kafaltii biraa hin jiru laayik share bichaa godhuudha obboleeyyan kee biraan geessa akka fayyadaman godhuudha. Kanaaf galatoomaan isinin jaa asumaanuu khayrii waan ta'etti irraa fayyadamtee namaaf dabarsii laayik share godhi akkasitti namni tokko si sababa keetti yoo fayyadamee haala dhibee kanarraa walaba ta'e waan guddaadha jechuudha bu'aan irraa argamu. Kanaaf jecha hedduu takkaan isin galatoomfadhaa galatoomaa gaaffii fi yaada qabdan nuuf dhiyeessaa isinin jenna hanga paartii lammaffaa haala cabxootii fi fincaan nama gubuu fi adeemsa fincaaniitti rakkina fincaanii wajji wal qabatu hundaafuu paartii lammaffaa dawaa lammaffaa hanga dhiyeessuunitti gaa nagaan naa turaan afeerraa kootii bika jirtanii du'aayee teessanii namni raanfatinaa du'aayee naa godha akkasitti jabaadhaan isinin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naa turaan afeerraa kootii.